السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في دعوتوتا ماتي وان channel سيروتوب bakka fi kallatti jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isinin jecha kanaala kanaaf haarawaa taaneen mallattoo subscribe jettu kana irra dha'uudhaan sana booddee mallattoo beelii asitti isinii baatu kana yerootti viidiyoon keenya kan barnootaas ta'ee kan biraatis akka isin bira gahu gochuudhaaf mallattoo beelii as jirtu kana irra tuuxanii sana booddee allo kan jedhu kana irratti deeffattanii jechuudha. haala kanaan erga allo irratti deeffattanii barnootaa fi viidiyoolee garaagaraa as jala argachuudhaaf playlist bakka jettu kana irra dhooytanii sana booddee as jala playlist jala viidiyoo barnootaa jedhe akkasuma barnoota WhatsApp fi imo jedhe akkasumallee filmii kaartoonaa jedha akkasumallee barnoota YouTube jedha sanuma wal qabatee barnoota video editing yookaan video tolchuudha jedha barnoota kana as jala argatuudhaaf haala kanaan playlist kiyya jala dhuftanii argatu ni dandeettuun isiniin jedha. Egaa gara barnoota guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti yeroon isin dabarsu barnoonni guyyaa har'aa akkaataa itti barreeffama viidiyoo keenya jechaadha. Viidiyoo hojjetaa jirru jala barreeffamni deemu yookaan maqaa YouTube keessanii barreessitanii sana booda subscribe godhaa, like, share, comment godhaa jettanii yookaan yaada garaagaraa waan viidiyoo sana keessatti qabdan tokko jechaadha. Yaada viidiyoo san keessatti qabdan yookaan waan viidiyoo sana keessatti dubbattan barreeffamaan ibsuudhaaf jechaadha. Barreeffama isin jala yaa'u akkaataa itti godhattaniin isinitti argisiisa. Hanga dhumaatitti na waliin tura. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo sana hojjechuudhaaf KineMaster keessa seennaa jechaadha. KineMaster isa kana erga keessa seenneeti haala kanaan nuuf fidaa jechaadha. Warroonni KineMaster akkana hin qabne ammoo new project waan jedhu wahii asirra isinii fidaa new project sanirra dhawattu jechaadha. Kiyya amma eda'uu qaba. Kanaaf eda'uu irran tuqaa jechuudha. Ergan eda'uu irra tuqeeti asirratti naa fidaa jechaadha saayizii 3. Kuni kan Instagram, TikTok, YouTube jechaadha. Kan YouTube kanarra dhawadha video YouTube dha hojjechuuf deema waan ta'eef jechuudha. Yeroo nan isarra dhawadhu gara galerii kiyyaana ergaa video feetu sana fudhu yookaan suuraa naan jedha. Sana booddee suuraa yookaan immoo video wahiitiin fudhee dhufaa jechuudha. Fakkeenya video kana ergan fudhadhee dhufeeti. Video kana fudhadhee ergan dhufee jechuudha. Video kana jalatti jechaadha. Barreeffama as jala kanatti yaa'u jechaadha. Barreeffama san irratti hojjannaa jechuudha. Viidiyoon kun amma isa kana ani isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eef viidiyoo dheeraa nan barbaachisu nan gabaabsaa jechuudha. Asumaan nan gabaabsaa jechuudha. Viidiyoo gabaabaa heda waan ta'eef. Tole sarara diimaa kana dhuma viidiyoo keenyaa irra yoo fidanne jechaadha. Sarara diimaa kana dhuma viidiyoo keenyaa gara duubaatitti deebifnee irra kaayannaa jechuudha. Sana booda layer bakka jettutu as jira. Layerii kana irra tu'ina. Erga layerii irra tu'ine asirratti jechuudha. Text waan jedhutu bakka tana jira. Text tana irra dhawina. Erga text irra dhawanneeti maqaa YouTube keenyaa asirratti barreeffannaa jechuudha yookaan maqaa waan viidiyoo sana keessatti haasoynu yookaan immoo wantoota viidiyoo san keessatti dubbatamaa jiru hojjannaa jechuudhaani amma YouTube subscribe like share godhaa jechaan jira jechuudha. Kanaaf isinillee waan isinitti tole barreeffattu jechaadha. Erga barreessitanii xumurtanii okay jennaanii jechuudha. Okay jedheeni jira. Erga okay jettanii maal gootu sarara kana jechaadha. Fakkeenya barreeffamni amma asirratti naaf ba'ee jira jechuudha. Barreeffamni isa kana. Barreeffama kana qaccee asii tana qabdanii jechuudha. Iskiriina kana guuttaniin jechuudha. Kana qabdanii qaccee irra geessitu. Erga qaccee irra geessitaniiti qubee A kana dhayxanii jechaadha. Qubee A kana keessa as keessa barreeffama gurguddaa qaqal'isuu jechaadha. Akkasumallee addaan mummuruu barreeffamoota garaagaraatu as keessa jira jechaadha. Saayizii feetan irratti deeffattanii isinillee ani ammoo kanaan yeroo hedduu filadhu isa kana jechaadha. Robot kan jedhu kana isa kana filadhaa jechuudha yeroo baay'ee. Sana booddee erga isarratti filadheeti asirratti naaf baasa jechaadha. Robot jedhee kinoo diimessee gubbaa kanarra naaf baasa. Ergasi right kana itti godhaa jechuudha.
yeroo raayitii itti godhutti barreeffamni kiyya kan dura xixiqqaa sun gugurdatee asirratti naaf bahaa jechuudha. Erga inni asirratti naaf baheeti as dhufeetiin kalarii barreeffama kanaa jijjiiradha jechuudha. Asirra dho'itu sana booddee as keessaa kalarii feetan irratti deeffattu jechaadha. Ani kalariin ani yeroo hedduu jaaladhu magariisa waan ta'eef magariisa kana irratti deeffadhe asirra naaf ba'a. Sana booda raayitii as jirtu kanaan tuqa. Kalarii kana magariisatti deeffadhee jira jechuudha. Tole ergan kalarii kana magariisatti deeffadhee sarara barreeffama kana irra dha'uudhaan ammallee biicaa yookaan boora kana yeroo inni itti naamarsee jedhetti sarara kana akkanatti harkaan xiqqoo irratti qaqqabee gara fuula duraatitti harkisaa jechuudha. Gara fuula duraatitti harkisee sarara viidiyootiin wal qixxeessaa jechuudha. Sarara viidiyootiin amma wal qixxaatee jira. Barreeffamaa fi viidiyoon wal qixxaatanii jiru jechuudha. Erga isaan haala kanaa wal qixxaatanii sarara diimaa kana duubatti deebisa. Sarara diimaa kana duubatti deeffadhee jira jechuudha. Amma ergan duubatti deeffadhee maaliin godha? Barreeffama kana akkanatti gaffuudhee jala kana fidaa jechuudha. Ergan jala kana fidee ammas barreeffamuma kana gara dhuma harka mirgaatitti achi maxxansaa jechuudha. Gara dhuma harka mirgaatitti erga maxxansee jedhee booda maaliin godha? Furtuu as jirtu tana jechaadha yookaan mallattoo qulfii tana irraan dhawaa. Sana booda maaliin godha? Sarara diimaa as jiru kana gara jalaatitti kinoo ciftii diimtuu wayii naaf baasee jira jechuudha. Erga inni asitti naaf baase amma maaliin godha? Sarara diimaa kana fuudheetiin ammas dhuma viidiyoo kiyya irra geessaa jechuudha. Dhuma viidiyoo irra geesseetiin jira. Erga dhuma viidiyoo irra geesse maaliin godha? Barreeffama kiyya kan amma awwala as fide sana harkaan qabee gara duubaatitti harkisaa jechuudha. Kinoo akka amma argitan kana akkanatti barreeffama kiyya kana jechuudha. Oofee gara dhumaatitti achi maxxansaa jechuudha. Kinoo haala kanaan barreeffama kana achi maxxansaa jechuudha. Haga qubeen barreeffamni hundi dhumtutti achi maxxanseetiin jira. Erga haala kanaan maxxanfadhee jedhee maaliin godha? Raayitii as jirtu kanaan tuqa. Raayitii tuqee xumureetiin jira jechuudha. Amma yeroon ani viidiyoo kan koo dalaysiisu jechaadha. Saayizii viidiyoo ofirraa qannasa. Yeroon ani viidiyoo kiyya dalaysiisu kinoo haala kanaan barreeffamni jalatti naaf bahaa jechuudha. Kinoo jala kanarra barreeffamni akkanatti deemaa jechuudha. Seeruutuub sabskiraayib laayikii sheerii godhaa jedhee baha. Haala kanaan numa dhumaa jechuudha. Hanga viidiyoon keessan dheeratu inni haaluma kanaan deemaa jechuudha. Sararri viidiyoodha yeroo dhumatti dhufu barreeffamni kunillee deemee asitti dhumaa jechuudha. Boodallee isuma kana koppi gootanii dhumarra dabarsitu isinittiin argisiisaa jechuudha. Yoo viidiyoon keessan dheeraa ta'es akkaanutuma kanaani wal qixxeeffattu jechaadha. Kinoo yeroo barreeffamni dhumu viidiyooleen ni dhumaa jechuudha. Viidiyoo gabaabduu hojjedhe waan ta'eef haala kanaan dhumee jechuudha barreeffamni lixe. Erga barreeffamni lixes akka inni deebi'u gochuudhaaf fakkeenya viidiyoo kana dheeressee xiqqoo isinitti argisiisu. Sana booda kama awwalaa kana koppii godhattu jechaadha. Sararuma awwalaa kana koppii gootu tuqaa sadiin kana tuqxanii. Tuqaa sadiin gara mirgaa jiru kana tuquudhaani sana booddee asirra dhuftanii jechaadha. Eda'uu kana tuqxuu. Sarara kana lama isinii godhaa jechuudha. Koppii isinii godhee jira. Sarara kana lama isinii godhee jira jechuudha. Kana booda maal gootu? Sarara tokko keessa akkatti harkaan qaqqabdanii gara dhumaatitti achi harkiftanii jechaadha. Dhuma viidiyootitti haala kanaan achi harkiftu achi maxxansitanii jechuudha. Haala kanaan erga isin maxxansitanii jettanii yeroo viidiyoon keessan sararri viidiyoo kun dhumatu jechaadha. Amma fakkeenyaaf yeroo barreeffamni kun dhumatu kaantu itti dabraa jechuudha. Amma kuni achi deemaa jira. Kuni amma deemaa jira jechuudha. Yeroo barreeffamni kun asiin achi dhumatu barreeffamuma kaantu duubarraan dhufa. Obsaan eeggadhaa yeroo inni dhumatee jedhu barreeffamni kun illee kinoo haala kanaan duubarraan eegalaa jechuudha. Tokkichuma kana sirreeffattanii sana booda koppii gootanii haga viidiyoon keessan dheeratu gochuu ni dandeettu jechaadha. Kinoo haala kanaan barreeffamni jala kanarratti isiniif ba'aa jechuudha. Amma erga barreeffama haala kanaan baafanneeti maal goona?
erga barreeffama haala kanaan baafanneeti amma maal godha waan haga ammaatitti na daawwattaniif galatoomaa jechuudha. Barreeffamni amma reefu barreeffamni kuni jechaadha. Fakkeenya barreeffamni kuni amma jala kana akkana deemaa jechuudha. Amma barreeffama asirraa ol akkanatti irraa ol deemu jechaadha. Dubbatamaa suuta akka yaada keessaniitti isinii dubbata gara dhumaatitti kan ol deemu barreessuudhaaf asuma dhuftanii sana booda layer kan jedhu kana dhuftanii jechuudha. Sana booda ammallee text kan jedhu irra dhawattu. Erga text irra dhawattanii jechuudha. Amma ni waan haga ammaatti jedhanii waan hanga ammaatti na dhageeffattaniif galatoomaa. Amma haala kanaan erga barreeffattanii jettanii okay itti gootanii si waan feetan barreeffattu jechaadha. Erga okay itti gootanii saayizii isaa akkana qabdanii wal qixxeessitu. Sana booda barreeffama kana jechaadha gad harkiftanii dhumarra geessitu jechaadha akkatti. Dhuma irra geessitanii sana booda kalarii barreeffama sanaa jijjiiruudhaaf qubee A tana irra dhuftanii qubee as jirtu tana irra dhuftanii jechuudha. As jirtu tana irra dhooytu. Sana booda ammallee ani robot filadha. Robot maduraatti deeffadhaa jechuudha. Haala kanaan ergitti deeffadhee jedhe asirra dhuftanii kalarii barreeffamaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Asirra dhuftu. Sana booda feetan magariisa ka feetan irra deeffattu jechaadha. Kalarii erga haala kanaan itti deeffattanii ammallee sarara boora kana harkaan qabdanii background kaanii wal qixxeessitu jechaadha. Kinoo haala kanaan background kaaniin wal qixxeeffattanii erga jettanii qulfii tana dhuftu ammallee qulfii matana irra dhooytu. Erga qulfii irra dhooytanii as jalatti ammas ciftii diimtuu isinii baasaa jechuudha. Yeroo inni ciftii diimtuu tana isiniif baase maal gootu sarara diimaa kana fuutanii dhumarra geessitu jechaadha. Sarara kana dhumarra geessitanii sana booddee maal gootanii barreeffama as jiru kana barreeffama amma barreeffatan sana harkaan qabdanii akkanatti gara gubbaatitti ol harkiftu jechaadha. Suutaan haala kanaan gara gubbaatti ol harkiftu. Oluma harkiftanii haga inni dhumutti jechaadha. Oluma harkiftu jechaadha kinoo haala kanaan. Sana booddee raayitii as jirtu kana irratti dhawattu. Amma kinoo haala kanaan jechuudha. Barreeffamni kunillee yeroo kuni dhumee jedhu jechaadha. Yeroo kun achi dhumee jedhu kuni amma asiin achi deemaa jira jechuudha. Kuni ammoo viidiyoon dhume haa jennu. Viidiyoon dhumee jira. Waan hanga ammaatti na daawwattaniif galatoomaa kan jedhu kinoo waan hanga ammaatti na dhageeffattaniif galatoomaa kan jedhu kinoo asiin gara dhumaatitti ol darbee jira jechuudha. Akkasii viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa waan hanga ammaatti na daawwattaniif galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.